Okay, bakka nagaan kara YouTube channel kanaa dhuftan namoonni haarawa taatan YouTube channel kanaaf subscribe gootanii akka dhugaa dhaabbattan isin dabarsuu barbaadna. Akkasumas hiriyoota keessaniif share gootanii akka barnoonni kun hiriyoota keessan kan bakka biraa jiruu fi bakka hunda jiru kan silaa irraa fayyadamu qabu Oromoota bakka jiraa jiru kan irraa fayyadamu barbaadu hunda akka inni bira gahu Oromoota hunda bira akka inni gahu share naa godhaa hatiraa subscribe godhaa hatiraa share godhaa Oromoota hedduu bira gahee akka Oromoon irraa fayyadamuuf kaayyoon ta'e waan ta'eef kanaafuu itti jabaadhaachaa hara barnoota keenya deebinaa jechuudha. Okay. 1.112 Modern Atomic Theory. The modern atomic theory can be summarized as follows. Number 1. Atoms is the smallest particle of all elements that can take part in a chemical reaction. Atomiin wantoota particle baay'ee xiqqaa ta'e irraa ijaaramtee kan chemical reaction keessatti gahee guddaa taphattu jechuudha. Number 2. An atom is divisible. Atomiin hiramuu danda'a jedhe. It can be subdivided into electrons, protons and neutrons. So jara sadeen kanatti hiramaa jechuudha atomiin akka seera modern theorytti electronitti ni hiraman, protonii fi neutronitti hiramaa jechuudha atomiin. And also an atom is also indestructible. Kana jechuun atomiin hin badu jechuudha. Caccabee hurraa'ee hin dhabamu jechuudha chemical reaction keessatti. Atom can neither be created nor destroyed during ordinary chemical reaction. Chemical keessatti hin badu jechuudha. So maal jedhasiite inni itti aanu asirratti jiraan hin badu jee shana sadaffaan atoms of the same element may not be identical in mass because of existence of isotope. Atomoonni elementii wal fakkaatu tokko miti wal fakkaatu maaliif wal fakkaatu maasiidhaan hangi to'amaa isaanii wal fakkaatu sababni isaa isotopii waan jiruufi elementii tokko ta'anii immoo atoomiin maasii haga yookaan hanga garaagaraa qabaachuu isaanii jechuun kan himu jechuudha. Afuraffaan maal jedhaseete atoms of the same element have identical chemical property. Atomoonni elementii wal fakkaatu tokko chemical property isaanii wal fakkaataa jiru. Property yookaan amaloonni chemical isaanii wal fakkaatoodha jiru. Shanaffaa atoms of different elements have different chemical property. Atomoonni elementii garaagaraa amaloota chemicalaa garaagaraa qabanii jiru. Jaffaan atoms of two or more elements combine in simple whole number ratio to form compounds. Elementoonni lama yookaan sanii ol atoomiin elementoota lamaa fi sanii olii walitti dhufanii compoundii uumanii jedhe. Okay, let us come with exercise 1.1. Gaafii exercise takka kana daleenii bira humnaa jechuudha. Okay, gaafii tokkoffaa laalla. Gaafii tokkoffaa maal jetti? Name the postulate of Dalton's atomic theory. Postulate atomic theory dha tarreessii jaa. Lammaffaa compare and contrast Dalton's atomic theory with modern atomic theory. Isaan kan wal dorgomsiisii jee compare and contrast jechuun wal madaalchisee yookaan wal mukaa kan ilaalisuudha. Maal Dalton's atomic theory fi modern atomic theory kana. Sanaafuu isaan hundaa'u tokko ilaallaa obsaan hordofaa jechuudha. Mee tokkoffaa kanarraa jalqabnu. So when we move to answer to exercise 1.1, let us start with the answer. Question number 1. The basic postulate of Dalton's atomic theory are: number 1, all elements are made up of small particles called atoms.
elementiin kamiyyuu kan irraa ijaaramu paartiklii baay'ee xiqqaa ta'e kan atoms jedhamurraa ijaaramaa jee. Number 2, atoms are indivisible and indestructible. Atomiin hin hiramu hin badu jechuudha chemical reaction keessatti. Sadaffaa, all atoms of a given element are identical in mass and in all other property. Atomoonni elementii tokko hanga atomaa ofiitii fi amaloota keemikaala biraatiin wal fakkaataadha achi identical jechuun maal jechuudha wal fakkaataa ta'uu isaati jechuudha. Afuraffaa, atoms are neither created nor destroyed in chemical reaction. Atomiin yeroo chemical reaction hin uumamu hin badu jechuudha. Shanaffaa, compounds are formed when atoms of one or more than one element combine. Compounding kan uumu yeroo atomiin elementii tokko olii walitti dhufu uumamaa jee. Inni jaffaan, in a given compound the relative number and types of atoms are constant. Compound tokko keessatti relative number fi maasii elementoota atomiitii fi wanni immoo atomiin constantidha dhaabbataadha jee. So when we come with question number 2, a comparison of Dalton's theory and the modern atomic theory, let us see with one point Dalton's atomic theory. Mali Dalton's atomic theory kana fi modern atomic theory kana compare and contrast waliin goone jechuudha haala inni tokko. Number 1, elements are made up of small particles called atoms. Elementoonni wantoota baay'ee xixiqqaa ta'an kan atomii irraa uumamuu isaanii lafa kaa'achuu seerri Dalton kun. Inni itti aanu, atoms can neither be created nor destroyed. Atomoonni hin badanii hin uumamanii yeroo chemical reaction jechuu isaati. Ammas maal seete? Sadaffaa, atoms are indivisible. Atomiin hin hiramu jee akka seera Dalton's theory jechuudha. Inni afuraffaa, all atoms of the same element are identical and have the same mass and size. Atomoonni elementii tokko wal fakkaatu. Maaliin? Mass hanga isaaniitii fi saayizii yookaan hamma isaaniitiin wal qixaa jee wal fakkaatudha jee. Shanaffaa, atoms of different element have different mass and size. Atomoonni elementii garaagaraa keessa jiran maasii garaagaraatii fi hamma yookaan saayizii garaagaraa qabanii jee. Jaffaa, atoms combine in small number to form compounds. Atomiin tokko jee. Atomiin tokko walitti dhufeetti small whole number yookaan immoo lakkoofsa whole number tokkoon dhufeeti compound uumuu danda'a jechuudha. Akka seera Daltonitti kana lafa kaa'aa jechuudha. Seerri postulating Dalton kanaa jechuudha. When we come with the modern atomic theory, maaliif gaa seera postulating Daltonii fi postulate yookaan immoo seera modern atomic theory waan wal tokko bisaa jirruuf amma ka Dalton fidee jirraa jechuudha. Ka modern atomic theory kan laallaa sirriitti hordofaa. Inni tokkoffaan maal jeseeti kaa seerni modern atomic theory kuni elements are made up of small particles called atoms. So inni tokkoffaan kun seera Daltonii yookaan postulating Daltoniin tokko wajjin wal fakkaata. Sadaffaa, lammaffaa, atoms cannot be created nor destroyed during ordinary chemical reaction. Maal teessete seerri kunillee seerri inni lammaffaan kunillee kan Daltonii wal fakkaata. Atomoonni hin uumamanii jee yeroo chemical reaction bana beete ammas hin badan jee chemical reaction yeroo geessu atomiin hin badu hin uumamu si jee kan duraan jiru malee. Sadaffaa, atoms are divisible. Amma qabxiin seera Daltonii fi seera atomic theory yookaan modern atomic theory kana adda godhu isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Inni olii lamaan kun seera postulate Daltonii wal fakkaataa jechuudha. The same tokkuma jechuudha. Atoms are divisible. Atomiin hiramanii jee akka modern atomic theorytti. Maalitti hiraman? Elektiroonii, pirootoonii fi niwutirooniitti hiramanii jee kana qabxiin tun seera Daltonii fi modern atomic theory kan adda gootu jechuudha. Inni itti aanu afuraffaa, all atoms of the same element have the same atomic number but vary in the mass number.
laal atomoonni elementii tokko atomiin elementii tokko maal wal fakkaata qaban atomiin nambarii yookaan lakkoofsatumaa ni wal fakkaata qaban garuu hanga atomaawaa garaagaraa qaban jechuudha. Sababni isaa aisotooppii waan ta'eef jechuudha. Shanaffaa atoms are different element atomiin elementii garaagaraa hamma garaagaraa qabatu isaaniiti. Shajjaffaan atoms combine in small number to hold kun amma laalama wanni isaan san adda godhu san qofa kunis ammaa tana kaaddeesseer gatiis kunis kanumaa jiru tokkumaa jiru. So these inti bakka raafni gaa yeroo itti haala godhu deemutti nagaa jiraadha.